السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردو بسياسة برا هندي قصنا بكم جرتنا تنجي ربي سنبرا هجرتو جايس ومد خيق علي أرانتنا فنجرا أرانتنا وانا هراونا سنفك ولا جرا جل كبرت نمون نقرتي ياسو برا سبسكرايب من جايس سبسكرايب ولا تيماي ترى فيديو لا شكرا مسعود شو أبا كومباني دا challenge تكا وسو قرتي ليفي رتي تيك توك رتي ليفي وسو جرو يو يوتيوب بخيس سبسكرايب تكم عشان تمنا قال جتاني مالنا خنتان نجي أوكي سيفين كنا نجي وانا تربادي حاجة مالنا خنتان نجي أنا ما مالن جاني yoo gartee ji'a tokko keessatti yoo gartee yuutuubiin kee yoo kuma 50 sii galchanii ani immoo qarshii kuma 50 siifin kannaan jeen. Amma innis gartee tiktok gubbarraa gartee hanga iyyuu maaloo gartee kunoo yaasuun gartee kuma 50 siifin kannaan jeeti yuutuubii keenya kotaati gartee subscribe na godha jee dadhabee jiru. Guyyaanis deema jira amma abdii murate firraa. Anis maal yaade egan gartee kana jeenifu okay tole masuudiin jeen uummanni keenya gartee akkuma beekamu YouTube irratti jala smarallee miti qabee kulleen gartee deemee namaan godhu hundaafuu ati gartee TikTok irra oolta uummanni gartee baay'een TikTok irra si beeka atillee gartee hordofsa gartee hedduudha gartee gama TikTok atiin gartee si jala jira challenge biraatiin si kanaan jeen challenge biraa waan gartee si fayyada waan bareeddu waan gartee soodiin hojjetetillee gartee si gargaaratin si qopheessati challenge si kanna akkam jettan jeen toleen jee. Sanifu amman tarani challenge biradan qopheessaaf jiraachuu TikTok yaasuu birraa YouTuber jaa TikTok haaraa kun kan duraan qabu tokkolleen jala gubatee tokkolleen gartee jala badee amma kana haaraan bane amma kuma afurii qaba. Isa kana yoo gartee kuma 50 guyyaa 10 keessa galchite guyyaa 10 keessa yoo gartee kuma 50 galchite kennaa tan fudhatan jeen. Yoo immoo gartee guyyaa 10 dabre osoo gartee ati 50 galchii yoo gartee guyyaa 10 dabre fuloora TikTok hayyaa gartee kuma 100 galchite malee kennaa siin kannuun jeen ji'a tokko keessatti. Akkasiin jeeni walumaa galatti kennaa bareedduu kennaa jabdu tan gartee challenge qabdu qabadheetiin jira kana fudhatiin gartee isa bira deema asirratti yoo wanni dabalamu jiraate yoo wanni immoo irrifamuuf yoo wanni qanasamus jiraate bira deemnee walumaanuu mari'annee waan jiru ni garteen jechuudha. Challenge gartee inni fudhatuudhaaf deemu sanis qabee isa bira deemati hanga dhumatti nu wajjin tura. Let's go guys, let's go. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Siyaasa Biraa hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin bira haa jiraatu. Kunoo guys ammaan tana Masuud bira dhufeen jira. Masuudilleen kunoo keessummaa qabateen neegaa jira. Akkuma jalqaba isin jee mucaa gartee rifachiisee gartee hin dhiisu jetin waan addaan qopheesseef jiraachuu ammaan tana. Waan addaa waan gartee isa gammachiisu tagartee isinillee gammachiistu qopheesseef hin jira. Yoo gartee rabbii isin milkeessin hundi fudhata yommuu isin milkeessin gamoo waan hin godhuuf hin qabu jechuudha. Kun immoo carraa keessanii kun immoo carraan isaa kuni harka keessan jiraachuu rabbi fi gaditti. Kanaaf Masuudiin gartee asirratti waan jiru haajuu salaamtaa gartee keessummaan isaa jettu achi booda challenge keenya eegalaachuu. Ayya Masuudee dura salaam jiiti san booda keessummaan gattillee kunoo. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kabajamtootaa fi hordoftoota keenya baga nagaa nu taatanii isiniin jaalannaa isiniin kabajnaa isiniin jecha isinirraa bannillee zamoona Iyyaasuu waliin agarre. Akkasuma Iyyaasuun akkuma dura challenge naa kennee ture isin hundi namni tokko dhageessanii turtanii challenge sanirraa eegaa wal si jajjabeessuu karoora qabaadhe akkanatti hin dhiisu challenge biraa si jijjiiranaan jedhe challenge inni jijjiiru kana anis hin agarre waliin argina isiniin jedha hanga dhumaa nu hordofa. Challenge tun maali? Kennaa bareedduudha kennaa gartee isa fayyaddu kennaan tun immoo gartee shartii qabdi jechuudha. Shartii san gartee yoo guutee yoo dabre immoo kennaa san ni fudhata jechuudha dhibbaan dhibbatti kasataa. Kennaan kunis maali? Kaameraadha. Kaameraa bareedaan qabeefii jira. Kaameraa kana yoo gartee carraan gartee isa milkeessee ni fudhata. Kaameraan kuni kunoo gaayis isin dheeressu inni illee gartee beeku kunoo kana laaboo kunoo kana. As kee jira? Kunoo kartoona. Jireenya keessatti immoo abdii murachuun neevar gartee hin barbaachisu. Waan takka qabnaan itti fuftaa jechuudha. Hanga lubbuun jirtu abdii murachuun neevar inni barbaachisu hanga lubbuun si keessa batutti. Hanga dachii seentee biyya gosi gubba guuranii si bira galanitti abdii muratan. Silaa itti fuftee meebi gartee hanga tokkollee si deeman danda'a. Ani immoo gartee eega gartee waan kana eegallee karattiin mucaa kana gartee waa jeeniin dhiisu jetiin arallee gartee waan biraa si qabdee dhufa jira. Kun akkuma gartee kana kaameraadha. Kaameraa kana immoo gartee shartii gartee yeroo seennu yeroo gallu nama jira nu gidduu nama jira nama guddaadha jira kayyibaa miti jechuudha. Waan riileedha jechuudha. Kaameraan kun kaameraa gartee naqaaleeti. Gaafa rakkoo gartee hojiin dabarsee kaameraa gartee kan jabaadhaati. Kaameraa bareedaadha jechuudha. Shartii kana guuttee yoo milkooyte
كاميرا نفرد تاچو ديرو سيته كيسوم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. جبت نجامي نجامي. هاسون عندك اسمي من جنوب ها درفتني سا الرافل ما رفع عايز انت كفجر أكاسي هاي إن شاء الله خير بر جولنا ما تنبيت أكما كبرتي بيتها نمس ما كيسي في وهندا سوتي ان شاء الله هم راكون ديرو هي لا ما مال بيتها قربان كوني مجانكم مسوجة ما ميري نبيتان سا أباكم باني ده challenge jiro dabrani khaynef ismatu gartel fe ba umman khige ko khuna jalla tananje kuma shantama yo sigal chen kuma shantama sifin kanan jenes kuma shantama gal chudi si kuma lamon de balef ba kuma ta kon de balef naga gale dibbatar bada bada ko fa kono la sanafin ganas malanje amma garte wannan kon ege hingarre be ta man garre wan kan egan ege lefu groupe khana sila youtube bille garte subscribe gorni fi kharmasati qarshi la ismu furtaju anamo ismu garte gargaro fi malanjenne abo man tiktok be khananje haye go tiktok be khalega kharamata fetunu si fudu fanjen asar garo daf akasiti amantana tiktok khayaju kuma dibagal chachu jeto kositi age fodu sir age fodu yo jeto kositi kuma dibagal che ane camera khana nin kanaf tak shart lama far yo mo garte guyya khudan kasiti guyyaa kudhan keessatti kuma 50 galche immoo kaameraan lal ni fudhata خلاص وإراف هاتشو يان جيني تكتي إراف بولين دك دبان نفتي كم دبلن أني لا نفهم هاتشو قال شو لين أما سكلمي تيمي أو أما تيمي كشوا أنا سيان جن عارف أكاس فاميلي كنا دجيتني يونيني جياتك كيستي قالت تهجر يونين أمو تربان بطيء كودن كيستي كقالوا تأي odoo dhibban galchine hedduu tanatti fudhataa naan jedhan. Kuma shantama ofarratti. Kuma shantama inni galee jenna. Yoo guyyaa kudhanitti yoo kuma shantama galchite fudhatte. Kaameraan kati. Yoo moo guyyaa kudhan san dabree fuloora kuma dhibba galchitu malee. Yoo guyyaa san dabre. Fudhattu. Uummanni kiyya tiktok irra jiran angitee bara. Haa guyyaa shanti dabre. Guyyaa kudha shanii kuma shantama. Guyyaa kudha shanii kuma shantama. Guyyaan soddoma kuma dhibba. Soddoma galaan kuma dhibba kaashi. Kuma dhibba. Kudha shanii san dabre. Kuma dhibba. Kuma dhibba. Fuloor kuma dhibba. Waligaltee. Waligaltee laal. Akkasira. Bulii kudha shanitti kuma shantama. Kuma shantama yoo gala. Yoo galuu baate ammoo kudha shanaan boodarra jalqabee dhibba guutu. Dhibba guutu. Dirqama jechuudha. Dirqama. Jettee angaruu guyyaa kudhan inje guys. Inni kudhan jira. Angaruu guyyaa kudhan inje. Shana bichatti dabartee dhiisni waan jedhan nama fincaan kan dhoo guddisanii fi afaa guddisanii jedhanii kanuma dubbiin waa takka homaan didin. Jettee kalas haa ta'u. Kaameraan kuni gatiin isaa meeqa beektaa ammanta angaafan gartee jalqaba bitu gaafsan qaalatiin bitee doolara 800 miti gaafsan. Doolara 800. Dhibba saddeet jalqaba gaafa dhibba saddeet doolara 800. Dhibba torbaa fi 80 sagaltama naannoo kana. Dhibba saddeet. Ammaan tan ammoo anis ittiin fayyadamu maaliif kaameraa biraa hedduun qaba ren. Kaameraa biraa hedduun qaba numa taa'achuu. Sanafiin chaalenjii kana si baase. Amma gatiin isaa ta'e gatiin gaamishaan guyyaarraa gabbu'aa mire. Gabbu'aa. Hin bu'aa moo dabala. Amma gabboo jira lakki gatiin gabbu'aa maaliif kaameraa hedduu duubaan dhufa jedhamee. Kaameraa hedduu waan duubaan dhufa jiru jecha gatiin gabbu'aa garuu kwaalitiin isaa kaameraa baay'ee bareedaadha. GoPro 9 jama. Kaameraa GoPro 9 dha. Online isaas gootee ilaalta. Akkatti haala itti fayyadaman ni ilaalta. GoPro 9 jama. Bishaan seenu waterproof dha. Qoonni barnaa. Waterproof bishaan seenu. Haadha seenu qabu. Haadha seenu. GoPro dha. Kunoo dha. Irraa baasna qoonni meeshaa isaa. Kunoo kana gartaa laal. Kunoo kana jechuudha. Meeshaa isaa chaarjaranii qaba. Waan itti hiitu meeshaa qabaa jechuudha. Meeshaa isaa guutuu qaba. Ani sittiin kiyyu bulaal. Ani na bira kijibnu hin jiru. Miimoorii itti beekta garuu. Egaa miimoorii itti beekta. Miimooriin qarshii dhibba sadii moo kana. Moo qarshii kuma miimoorii qarshii kuma itti beekta. Tan agartee faaxuma takka agartee naa biteetan. TikTok jana bultami. Egaa akkasuma. Egaa halkan jana bula bara. Takkuma aboo kono yaasuun kaameraa irraa fudhachu yeroo bisi godhe yeroo hamoo. Yeroo bisi godhe aboo kono yaasuun waan handa jiraati miimoorii itti naa biteetan. Istaandii xiqqaa tokko immoo
itti godhatte ni qabdan san samboota wal tiita charjaraa fi dhagaasaa balama jira tirfi sifin kan. Tirfi firee lama lafa jira. Kakee jiru nan. Hola dhagaasaa kana loon bira kajiban jirula kana agartaa. Kana abbaa tokko lamaan beene ni jira. Itti godhatta samboota kana bishaan keessa akka bulchite bishaan sen. Online akono search gootee onneeta bishaan kana dhagahuudhaan. Onneeta akka beena beeta. Yoo waa hatu fenle diruu banee namalee kan jiban. Akkana hono. Dhugaa fakkeessanii akka. Dheeraa dhugumaan nuti dhugumaan naannoo dhugumaan dhugumaan nana. Malee naannoo akkanatti kajiban nana. Akkasitti bishaan seenu khaddaati atummaan gatitti fayyadamuu sabeenan apostolaa jechuudha. Kunoo kana gaadeeroo yoo rabbi si qoode ni fudhatta. Kana fakkaata gaa'ee saniifuu yoo rabbiin gati si qoode nasiiba kee jechuudha. San booda haala itti fayyadaman kanneen ilaalta. Asirratti keessumallee gartee wanni as jirtuu fi waan kana dhugaa harkuu fi beekadhu. Kan amma gatiinsaa gabboo jira amma gatiinsaa. Gatiinsaa amma gabboo jira. Mee bigartee doolaara 400 350 ta'e naannoo kana jiran fakkaata. Sheekha naannoo kan san jira. Kana gaa TikTok irra bultaa milkallee halkan irra bultaa faaxee asii wal gurrattee raftu taa bultaa isaanumaan gartee waan gatu jinka. Kana mu dubbeen. Dubbeen kanuma kunoo. Yoo mootte nasi sheekha Akkas. Ishinu maal jetame asirra jaamee hojjetan. Hangam hiyyaane dubbiin haga jechaa jedhamee jira. Waliigaltee illee gootanii jirtanii. Masuud bulii 15tti foloo 50,000 in dabarsee yaada qaba jedhu jira. Rabbileen taa gargaaru. Kagataa fe'e ammoo yookaan dubbiin bulii 15 irraa cittiidha yookaan taane taa'e ammoo ji'a tokkotu dhibba aniyyuu rafeetanii hin dabarsaa waa takka waan dhaabadhuuf iyyuu hin jirtu jedhu jira. Kanaaf yaaddeenii buliin 30 taatee jennaan yookaan dhibbaa miti gara 300 hin deemu jedhee shakkaa dhiqu amantii baay'ee waan ofirraa qabuuf. Kanaafuu akkasuma irratti waliigalteen ammoo gizee baay'ee dhibba ta'a yeroo dura yoo ta'e ammoo 50 ta'a. Akkas irratti dubbiin kun kan nu fakkaatee kanaan waan dhumatu na waliin fakkaata nama. Ayyaa ati hoomate asirratti yaadaan keemee. Anis fudhadhee jira bakka. Guyyaa shana dabala jee dabaltee sheekha. Daballeef guyyaa jaarsummaan daballeef. Guyyaa kudhan hin jee inni immoo guyyaa shana dabala jee. Warra dhaggeeffattoota maasuddamoo waan kana isilleen dhagahaa mucaa kana gargaartanii gamaa gamaa dhaabtanii yookaan bulii 15 jedhu kana duratti iyyuu akkasallee gammachiiftan sirraa eenaa hin rafinaa hin taa'inaa itti yaadaa waa'ee masuud isin haa yaachiftuu isin jedhaa galatooma. Akkana kunoo kaamera kaan immoo liibii kana bira keessee YouTube gara galfattee yookaan TikTok galfattee liibii teessee asoo dandeessa. Liibii baqa bilbila achi keessee xirratti viidiyoo xirratti jiran jechuudha. Kun maali atummaan gatti itti fayyadamuu beekudha. Inshaallah. Waliigalle. Waan as hojjechuu qabdaa? Ergaa qabdaa? Ergaa qabdu. Akkasuma kan fooloo gootan TikTokii Iyyaasu Birraati. Dhaqaatii TikTok irra galaa Iyyaasu amma kuma furgalee jira. Anis viidiyoo irra gadhiisa waan taateef amma viidiyoo fi waan isaa irra gadhiifadhuuf achi dhaqxanii yookaan masuu shootanii TikTok jala galtanii achirraa wanni kiyya sheerii kiyya jala galtanii achiin argachuu dandeessanii yookaan riippoortii kiyya jalaan argachuu dandeessanii itti barreessinaan isinii baha jechuudha. Iyyaasu Birraa addisi amma banatee 5,000 seenuu deema waan taateef. Dhaqaatii fooloo naa godha. Maqaan Iyyaasu Birraa yuutuubar jedha. Iyyaasu Birraa yuutuubar. Akkas jedhee. Gohe xumuree oofi. Akkasii dhaqaatii fooloo naa godha warri yuutuubarra jirtanis akka dhaqxanii na jajjabeessitan abdii guddaa isinirraa qaba waan taateef akkuma duraan na jajjabeessaa turtan. Innis duraanuu awwalaa'uu isaanii na jajjabeessee ammas na jajjabeessanii bakkaan na ga'uudhaaf na jala jiranii isinis egaa awwala na jajjabeessaa eegaltan hanga dhumaa akka na faana turtan abdii guddaa isinirraa qaba waan taateef galatoomaa ulfaadhaa ga'a. Akkuma dhageessan kana akkuma agartan kana waa hundi haasoo xumurra jirra yoo gartee wanni isin galan jiraatte koomentii barreessaadha. Ani immoo kana dabarsee kennuudhaaf qophiidha jechuudha gama kiyyaanii. Wanta gartee qalbii qulqulluun garaa qulqulluun gartee isummaan gartee itti fayyadamu innummaan gartee itti milkaa'u malee ani na bira kennaan tuni isaaf qophiidha jechuudha.
amantaan deemati TikTok Iyyaasuu Birraa YouTube barjuu irra galaati follow godhaadha isa jabeessaadha sammuu kana tan immoo maqaa keessaniin inni immoo ni fudhataa jechuudha. Amantaa keessaniin gartee innis gara TikTok kana hawwatu nan jee asin naamate sana fugaamee asitti illee yoo gartee kakoofu ta'e zero. Zero. Masyaallah. Rabbiin kofsiisin hin kofnu godhe. Inshallah koftu sin jaalasi kabanya nagaan tura. Gede sirri.